مايكروسكوبي ساينسي ولقلا كتا تربفا بقولنا فرص سيلي أكبورة لبقى بيت كان جدونا بريف ليغا نوتي جبابا جتشور وانتا إيجو جلامو كسيني في ميجاوت يليتم بريسة بقولنا خنرا عنق بقولنا تربات سيني فين قال لك سا أما فكنا akka saampiliiti yookiin fakkeenyaatti isinii ni mijjaawu waan juulaaluu fi eraggattuutaniitii dubbisaa yaatanii fakkeenya faayidaa maayikirooskooppii maalii faayidaa gurguddaa lama kana lameenii akkasuma ammas gosoota maayikirooskooppii kan jedhaman gosoota gurguddoo lameen jechuudha. Maayikirooskooppii salphaa akkasuma maayikirooskooppii koompaawundii kan jedhu kana jechuudha. Dubbisuudhaan jechuudha adda baasuun ni danda'ama. akkasuma waa'ee leensii maayikirooskoopiin koompaawundii guddisee mul'isuu isaarratti hundaa'uudhaan leensii ilaaltuu fi leensii wanteessaa waan jedhamutu jira. Leensii ilaaltuun maalii leensii wanteessaa kan jedhu asirratti ibsa amma irra kan nuuf himitaanii dubbistanii irraa hubachuun ni danda'ama hii waan jedhu uffataadhaaf jeeti laaltanii irraa dubbisaa deemtu. Kun ammoo gaafiidha. Gaafiin as jala jira. Gaafiin kunis gaafiilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Ni dubbistanii ni filattu jechuudha gaafii kana jechuudha. Gaafiin takka afaan fakkeenyaaf kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu fakkeenya maayikirooskooppii salphaati jedha. Ibsaa asii yookiin shoortii nootii asolii kenname kanarra dhaabbatanii kana dalaguun salphaadha. Akkasuma waa'ee seelii ilaalchisee ammas kunoo seelii jechuun maali kan jedhu jechuudha. Waa'ee sila ibsa seeliidha jechuudha. Qixa sirriitti seelii jechuun maali? Caasaalee seeliidhaa fi dalagaa isaanii kan jedhu kun asitti akkana briefly godhee bifa isinii mul'atu jechuudha. Akkana isinii kaayatan jira. Caasaalee seelii biqiltootaa fi bineeldotaa fakkeenya asitti meembiriinii seelii, saayitoopilaazimii, neeyukileesii, kilooroppilaastii isaawwan kanneen yoo ilaaltan laala kilooroppilaastii, vaakiyuulii, cicha seelii, maayitookondiriyaa, raayiboozoomii, reetikulamii, indoopilaazmaa isaawwan kunniin hundi ibsa isaaniitii wajjin kun fuulduratti ni jiru. Akka mul'atutti jechuudha. Dubbistanii irraa hubachuun carraa keessanii isin jira. Isii akkana briefly isin qopheesse kana immoo nootiidhaatti wanta ibsaa wajjin ammaaf waan naatti mijooneefin akkanumatti isin agarsiisutti jira. Kana jechuudha. Akkanatti waa'ee wal fakkeenya seelii fi mana jireenyaa jedha. Waa'ee hammaa fi boca seelii jedha. Akkasuma waa'ee orgaanizimoota seel qeenxee ilaalchisee orgaanizimoonni bakka gurguddaa lama qoodamuu seelii irraa ijaaraman irratti hundaa'ee jechuudha. Kanneen seelii tokko qofa irraa ijaaraman kan seelii adda addaa irraa ijaaraman seel qeenxee kaan seelii hedduu jennaani. Kun hundi waa'ee seelii, waa'ee tishuu, waa'ee qaamaa fi sirna qaamaa seeliin maali, tishuun maali kan jedhu jechuudha. As waa'ee sirna qaamaa, waa'ee gubama soorataa fi maayitookondiriyaa, waa'ee gubama soorataa fi oksijiinii malee kan gaggeeffamu walnyaatii keemikaalaa kunoo walnyaatii keemikaalaati wajjin jechuudha. C6H12O6 kan jedhu kun gara gulukoosiin asiidii laaktikii fi asiidii anniisaa kenna jedha. Akkanatti kan hunda walnyaatii keemikaalaa kan hunda dubbistanii kana akkanatti waa'ee footoseenteensisii kilooroppilaastii maalii footoseenteensisii jechuun adeemsa biqiltoonni halluu magariisa qaban soorata ittiin qopheeffatan yoo ta'u, kilooroppilaastii jechuun immoo nyaata qopheeffachuu san keessatti qaama ifa aduu akka inni baala biqiltootaa keessa seenuuf kan taasisudha. Akkanatti isiniif qopheesseetiin jira. Bifa kanaan ibsa yoo irratti isinii kennee yoo kan mijjaawu ta'ee yaada koomentii asirra naa godha. Laala seenaa subscribe gochuun dagatinaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.